itti jettee wanni keenya biyya keessa jirra. Abbatu jira, haadhatu jira, gosatu jira, waa hundatu jira. Inni illee akka argeetitti jaarsa guddaa fidatee gara kiyyaanis anillee jaarsa fidee akkasitti hojii dubbatanii wanta san hiikamtee argite. Aadaan arsii tana qabdi yoo jechaanis miite yoo gochaanis miite dhanii uffisanii haadha faaxeellee fudhattee fudhadhe wanti sitti haftee jirti hin jirtu. Dubbiin tun garamaan haadhumtu eega jedhani booda lammata liivii san eega jaarsa adda deeme wanta fiddee haarawaa goote dubbiin tun haarawatti kaate malee silaa guyyama san xumuramte wanni haarofni silaa hin dhufu tureeyyu. Ila mee reedi assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Mee jara keenya bara kana mee yaa ummata kiyya mee rabbuma isin uume sodaadhaati ifiin ajjeesamo ani kun mee akkama abbaa kiyyaa mee akkuma nama kanaa ta'uu barbaadan haanatti himatanii ifiin ajjeesaafi yoo ifannisuu taates ammaan haada fudhadhee isaanii ifajjeesa haanatti himanii wallaahi summa wallaahi rakkoon qabu ammoo hunda keessanuu wanni ana akkanatti naquuqa kun rabbiin quuqaa kana isin hunda keessanittu kadhugaa godhatee wanni jechaa jiruufis kagartee akka rakkootti ofitti fudhatee wanni jechaa jirus rabbiin ammoo numa deebisaaf biiznillaahi ta'ala rabbii keenyarraa wal eeggannaa haqa walirraa qabnaa saba tokko keessaa dhufne ammoo namuma mee kadiin rakkoon tuni maali jara keenya rakkoon tuni maali inumaa deemaniiti arsii tuuteenaan jaan jara keenya obboleeyyan kiyyaanii kuni higa ummanni kuni arsiin tuni nama dhuunfaatii miti jara keenya arsii jechuun reedii miti arsii jechuun gartee kunoo milkii miti arsii jechuun gartee kadiirii mi arsii jechuun ummata bal'aa ummata miliyoona meeqaa jara keenya mee rabbuma isin uume sodaadhaa nama dhuunfaatii wajjii wal dhabuun mee akkamitti arsii tuquu taate mee jara keenya mee rabbumaa ja'ati lammaffaa irrattoo ani kuni haadha faateetii wajjiinis ka irra wal dhabne akkuma dheengadde isiniin jee osoo taa'aa jirruuti dhimma gartee naafii irratti wal lolle michiyyoo arsii takkaa jira reedii keenya dhaggeeffadhu naafii fi haati faatee eessa akka turan ni beektaa mire arsii turan michiyyoo tana Hamzaa mucaa Harargeetii fi Abdulwaahid Baalee tokkootu haati faatee hanga piroosesa Kaayiroo ittiin deemtu fixattuu si biraa teessu naan jaan. Hayaadhaa jeetiin dhuftee akka kabajaatti gartee na bira teesse wal bira jirra. Guyyaa sadii as na bira turteeti kaatee deemte karaa arsiidhaa naafiin arsii gante isaanii saguree jirti asalla. Deemtee achi guyyaa haga guyyaa shanii moo jaha ta'anii dhufan nyaatallee qabatanii warrilleen guduunfaatti kennee caccabsaa fi waan silaa namni gizee nama galchu intala galchanii itti kennanii kaanii dhufan. Naafiin michiyyoo takka ta'a arsiidhaa gartee Dubaay irraa dhufte adaadaa isii dawwalee akkuma haadha faatee itti kennan natti kennan kanatti wanni illee eenyu michiyyoo sa'illee na kennanii mana hidhaa ji'a lama bultee turte gaafa gartee kunoo ijoolleen koonsartii achi gootu koonsartii sanirra qabamte michiyyoon tun Dubaay keessatti. Qabamtee guyyaa baatii takka moo kan achi keessatti hidhamtee kaatee dhufte waa takka malee qarshii harkaan qabdu hangaan maallaqa madaamirraa fudhadhee sitti ergutti rabbumaa jecha if birannaa qabii naan jette tole jeetiin mana keessummaa jira mana kiyyaafe kanaafi duraan mana tokko qofa qabna turre. Gibbii guutuu kireeffannee jirra mana nama keessaa baaseetiin mana duraan gartee namnillee nu qommate maaliif nama mana keessan fiddanii mana kophaan gootanii fi jaanii. Tole jeetiin mana kophaa geessineef miciyyoon achiirti. Amma guyyaa silaa naafiin faan dhufan kana miciyyoon tun birriin ergameef. Naafiin dhufte jee michiyyoo tana bakkaan geessu niin qabaa teessu malee. Eega niin eegee ni dhufte michiyyoo tana asitti harkite naafiin na qomatte. Eenyu dhufee isaa dhuftee naan jette. Dalagaan tiyyatuun egaa waan kana miciyyoon tun dhufte mana kana jirtiin jeen tole jettee teessee jechuudha. Amma haati faatellee ni lolte naafi wajjin. Yaa haadha faatee miciyyoon tunillee akkuma ati dhuftetti dhufte laaqana amma ganama bullee ganamaa beekadhu. Haati faatee galgalallee akkuma hanjamaa gootee warri naafii si qomatee jira. Siillolee jira. Maaliif kadiiriin dhufin jaanii naan jette. Haadha manaa kiyyeena dhaggeeffadhu. Dawwalee itti himuu kana namni dhufu michiyyoo san qofaami. San duraas nama sadi faa dhufe michiyyoo jimmaa takka viidiyoo waraabee feesbuuk irratti illee gallakkisee yookaan argitu ta'e. Sanfaan carqii hin qabdu. Har'a haadha faatee taa abbaa qabdu taa obboleessa Finfinnee keessaa qabdu dhiisi. Taa abbaa kun arsii guutuu gosa qabdu dhiisi. Michiyyoon uumaan qabne sanuu mana kiyya nama dhufte reedii kiyya dhaggeeffadhu. Haadha faatee taa har'aan tana birrii ana caalaaf si caalaa qabdu dhiisi.
tagartee namallee ana caalaa qabdu dhiisi. Miciyyoon umaan qabne tanii Facebook irra gallakkise tajimmaata kunoo carqii takka osoo hin qabatin madaamiisi halkan achi buuftee viidiyoo waraabe argitan kunoo torbaan hin geenye miciyyoon sanii. Sanuunuma dhuftee jechaadha. Ammoo ani waa hunda haasa'uun barbaadu. Haadhi faatee ture osoo tattaa'u jirru ganama laaqana kenniifiin jeenaadha faatee yoo gartee maaliif naaf hin mufattee jirti natti. Miciyyoo tana agabuun olchinaadha laaqana kennaafiin jeen miciyyoon bakka biraatii mijoolluma arsiiti. Ani bifuu naaf eeggadhaa maal kennaafi jette haati faatee tolee jeen itti dhiise hanganumatti naaf hin jeen miciyyoo tana yoo dubbatte ammaan booda bishaan kiyyaaf kee dhumateen jeen akeekkachiisaaf hin jedheen malee wanna dhugaatiif illee hin jenneenan. Akkuma isiin micayyoo sanitti hin dubbanneef hin barbaade maaliif namni kun sadaqaa kadhatu mana kee hin dhufu yoo xiqqaate hojii walitti isin fida atillee irraa fayyadamta namni illee sirraa fayyadama osoo firaas keessaa qabanii wanni si bira dhufuuf namni algallee qabatuu ni danda'a ammoo birrii harkaan qabu namni waan mana qabnuuf osoo taaskii meeqa jirtu nutti dawwalan. Miciyyoo tanatti hin dubbatiniin jeen hangaanan dhufu dalagaaf hin deema. Hayyee masruufa fidiinaan jette hoodho jeetiin birrii 300 kenneef naafidha. Haati faatee tana keessa birriin 300 maal gootiifi jette. Kanan naafiinu birriin 300 maal naa gooti hin jenne isii duraa ufadhu birrii 3 kenneefiitiin gartee wanni jedha akkamii jennaan amma deebiteeti haati faatee wanni keessan bishaan keessan karaa deemuuf dhumataa jette. Nama biddeena kiyyatti seenuun fadhu micayyoon tun biddeena kiyya namni birallee yoo dhufe biddeena kiyyaaf dhufa malee waan biraatiif hin dhufu biddeena kiyyaaf dhufa haadha faatee ani wanti hin jee deebitee waan biraa dubbatti wanni san ofaa akkanaa godhuu jeetiin waa deebise naafiin haadha siitiin waa jedhe seeteeti naa deebiste naa deebisnaan aaree jaartiin na jala deeffatti jedhee dhugaa naafiin takkaa na jala deeffattee hin beektu dhageessanii. Wannuma haati faatee akkasitti afaan isii afaan dubbattee akkasitti itti mimmeessitee dubbii wanni jetteef malee naafii niin tumadha niin arrabsa guyyaa tokko naafaan deeffattee hin beektu. Har'a ajaa'iba nattee namarra waan adeebistaa jedhee ka'ee gaafa niin dhawa jeettichi fiigu haati faatee nu jidduu seenti. Tole jeetiin irraa dhaabbadhe. Yoon sobee kun hojimaa kanan afaanii qabaa kagalaa. Tole jee wal qabnee amma naaf illee gaafa wal qabnu irraan dhaabbadhe. Irraa dhaabbannaan haati faatee ni bareedinatti ta'in naan beeku. Na jala deemtee aga xumuraa sireerra nageessite algaarra nageessite achirratti illee narra korte narra jiidde narra akka rabbii jedhii miciyyoo naafi sibiila qabattee isii duubaan natti deemti na dha'uudhaaf akkan hin dha'amne jeenaa haadha faatee tuni ofirraa kaasa narraa ka'uu didde gaafan dhiibee akka teettuu jalaa ka'u ol kaatee ammaas natti maramtee teessi dha'uuf deema seete anammoo sibiila naafiin isii duubaan na dha'uu deemtu kanaan baqachuu deema haganuman naafillee alatti kuttee jalan fiiga gaafan juna qabdi kabalee of harkaa baasee jechuudha. Ammas deebi'ee achi gaditti ammas na jala dhufnaan asittillee dhee of jala hambise. Kana achi yoo ani haadha faatee akka isiin jettu arsii mee rabbii jedha rabbuma sodaadhaa jara keenya haati faatee ijoollee dhaayinani. Darajaa 7ffarraa osoo arsiin akkana jee natumaa haga jalan na gabbuusee jettee himatti jara keenya booyaa. Mee anii kuni. Aarii maalii walirraa qabna kun naafii wal lolaa jira reetii kiyya aarii tokko walirraa hin qabnu anaaf haati faate na gallakkisiidhaanii naafii jalaan deemuu fedhe naafii jalaan gabba'uu fedhe isiin ammoo natti himtee bar ani naafii miita jedhee si qabee naan jette. Anammoo miira keessa galee jaartiin jan namarra na dha'uu saniifi waan hin takkaa naaf irratti harki sibiila qabattee na jala fiiguusiisan na aarse dhuguma rabbitti. Reedi. Ni jirti sagaleen ta'e reedi dubbadhu siifin deebisa kanallee dubbadhu.
Duuba reedii fakkeenyaaf amma akka ati reefu jettetti miidiyaa irratti jireenya keessan of ol baaftanii jette ka ol nu baasee tokko haadha faateeti dura dhageeffadhu ila dhageeffadhu. Dhimma kiyyaaf kanaafiidha. Dhimma lola biraa gootee ka ol baase osoo nuti quban qabne osoo nuti araara irra jirru kan ol baase haadha faateeti dhageeffadhu reedii. Sila har'aan tana haati faateedha. Ani har'aan tana naafin har'a isiif jettee akkasitti natti fiide san isiibuu jettee silaarra miidiyaa irratti ol nu baasuu hin qabdu. Namni nama wallole lameen jidduu gaafa seene har'aa miti duruu dhabamaa ture. Hattaa nama jidduutti ilkellee hima dhaba. Obboleessa nuti haadha abbaa qabaatumaa turre. Ollaa jaarsaaf jaartii wallolu jidduuttis numa guddanne. Nama meeqaa jidduu cabe. Nama meeqaa jidduutti wanniite. Ammoo irra dhaggeeffadhu guyyaa takka reedi. Abbaan kiyya namni ollaa obboleessi isaa dhufee jaarsaa fi jaartii isaa tumu jiru jidduu seenee jaartiin isaa gubbaan abbaa kiyyatti tufte abbaan kiyya ummaa tiyya malee tabiraa qaba. Wallaahi obboleessa isaa harka cabsee ilaa har'a harki isaa naafa obboleessa abbaa kiyyaa jechuudha. Sababii inni osoo jaartii isaa tumaa jiru obboleessi dhufee jidduu seenee haati jaartiin abbaa kiyyatti tufteef jechaadha. Namni kun amalli namaa tokko miti. Anarraan tana haadha faatee kophatti gartee dhuunfaarraa qabaadheetii miti. Nu jidduu seentee isii gubbaan sibiilaan dhawamuu fi fuulli na korrooxamuu fi isii gubbaan nagadilla akkan duraa illee hin baqanne qabdee naan taa'uu isii saniin na aarse. Kanaaf ammoo ani isii irratti tokkoffaadha. Haati faatee keessummaa teenya isii irratti haadha warraa kiyyaatii walloluu taakka. Reedi lammaffaa irratti isii gartee feetu kafeetillee haana gootu harkatti kaasuun kiyya gartee ofirraa dhee ifirraa kaasuu san akka badiitti fudhadhee manguddi jaarsi arsiilleen jaarsi guddaan ka dubbii tiyyaa fi haadha faateetiif dubbii naa fi xixiqqoo tana dhiisi dubbii lubbuutuu fixuu danda'u jaarsa arsii kabajamaa fidee fuula isii dura kaa'ee jaarsi akka soddaatii ta'e dhooftetti ilaali middilibsiin takkaa ummaatii yaa'u hin uffisin haadha faatee fidee uffise jara keenya. Fixattee ila dhagaye reedi fixattee jedhaniin jaarsi biyyaa fixadheera. Imaama masgiidaallee itti geesse fuudhee imaamni masgiidaas illee fixadhe garaa olii fixattanii akkuma viidiyoo irratti argitan kolfaan taphaan adda deemne. Deebitee haati faatee miidiyaa irratti illee akkuma yeroo walii wanti qabnu san ani waan naadha akkas hin taaneef waan naadha hin qabneef arsii akkasii jedhee anaa arsii yeroo takka afaanii nan bahin wallaahi summa wallaahi rabbi arsii kan asrii salaata asrii kan achi nan dabarsii yoo ani wallola kiyyaa fi yeroo anaaf naafi wallolu san yoo ani arsii maqaa kiyyaan dhahe rabbiin salaata asrii kan nan dabarsin. San hunda fiddee arsii keessa fiddee akka soogiddatti gootee eega walitti araarama keenya san dhiifte kabajaanii siidhaaf jedhee middilibsii qarshi 2,500 bitee isii uffise san hunda dhiifte deebiteellee ittiin giiftiin na guurratte jechuudha wanti namaa jala seente gurbaan kun akkana na godhette. Ready. Daqiiqaa takka qofa dubbadhee bu'ee yoo daqiiqa takka bichaa keessatti Kadiiriin dubbisuu barbaade. Ayyee Kadu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جرى كل كيسان وبك وجرت عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالي كان جد وجدتني نمني يوها سو ميرا كيس سيني ولا دلنا haasawuni hin barbaachisu beektani sooshaal miidiyaa dhiisaatii yeroo sooshaal miidiyaa kanaan ala jiruyyuu namni suutuma haasa'e waan isa dhiballee suutuma yoo haasa'e dubbii sanillee fixata namni yoo miira keessa galee dubbiin harkaa baddii waan jedhu kanallee waa hedduu afaanii nama bahuu danda'a. Kanaaf eega sanii yoo a'uudhu billaa jedhan wanni nama dallasiisu kun xiqqoo isitti tasgabbii argata waan jedhuuf isiniin jedhe. Wanni ani Kadiiriin dubbiseef Kaduun akka keessaan na dubbistu amaanaa sagaleen hin dhagahamu. Dhagamaa jira malee. Dhagamaa. Kaduun akka keessaan na dubbiftu amaanaa siin jedha. Kadiir keessaan na dubbisi inni lammataa immoo ka jechuu barbaadu
haati manaatiif abbaa manaa wal dhabuun duruu jirti wal loluun duruu jirti namni marti xiqqaa guddaallee mana banatee wama kana ashandaa godhatu sheebno kun immoo baay'ee nama gaddisiisa waan nama dhagayamu waan kana osoo kongumaa namni marti mana irraa banatee aayyaatillee naafiin irraa buutee dhiistee waan kana taragaaggaatanii namni hayyuu baay'eetu jira waldhabbiin keessanillee oo kagartee egasii immoo haga amma jedhamu kana gaafellee hayyuutu namaa laala namni waldhabuun kaleessuma jira dubbii walumaa galatti dubbii namni asirra ofu kullin isaan balleessaa jira sanis ta'ee nus ta'ee kabiraas ta'ee namni marti gartee dubbii kana ashandaa godhatee haasa'u baay'ee nama gammachiisu ani ashandaan tokko yoo galu ashandaa sanirraa namni tokko yoo haasa'e kaafi marti isaa irraa haasa'u malee hin quufu jechuudha. Marti isaa irraa haasa'u malee hin quufu maal akka ta'an hin beeku. Ashandaan wayyoo galee sooshaal miidiyaa kanarratti Abu Mu'aaziin galchi yaada naafi galchi na galchi jedhaarani. Namni tokko yoo irraa haasa'e hin gaya. Badii jirtu takka namni tokko yoo irraa haasa'e isumarra quufanii osoo dhiisanii dubbiin hin babal'atu. Micaa kanallee ani rakkoo galtee akka araaramaa turanii waan araaramaa turanillee sooshaal miidiyaa kanarratti argaa ture. Birdilibsi uffisus sooshaal miidiyaa kanarratti argaa ture. Tumamuullee asumarraa dhagayaa ture. Hin bilbilaaf yoo jedhu bilbila isaa daayirektii argatuu hin dandeenye. Namni eega araaramee dubbii araarameef san lafaa kaasuulleen himan jirre. Namni araaramuu jechuun waan dura ta'e san irraanfatanii dhiisuudha malee deebi'anii qoqqotuu miti jecha yookaan egaa duraan araaramuu lakki jedhanii dhiisu malee eega araaramanii dubbima sanuu deebi'anii sunis kana ta'ee sunis kana ta'ee kunis kana ta'e jechuun hin barbaachisu gaaga'ama biraa fidee jira jechuudha rakkoo biraa fidee jira jechuudha kanaafi ijoolleen kun daa'immanii mucattiin tunis daa'imaa gurbaan kunis kabiir kunis daa'imaa namni daa'imaa namni yaadan galfanne kana itti shidani taasgabbiin argatu nama guddatu tuffatee dubbii irra ejjatee Ilame Abu Yaayaa kiyya ani uummata kalleen barbaadu dhiifama isin afaanillee dubbadde mee fakkeenyaaf dubbii arsoomaa laalila dhaggeeffadhu amma ani wanni barbaadu fakkeenyaaf ani kun amma dura akka tasaate jarjarre wanna amma duraa san akkuma ati beektu dubbadde mee dubbiin san booda guyyaa takka akka tasattu osoo miidhamellee osoo diramellee ila osoo lubbullee na keessaa baateehu ammaan booda dhimmuma waa'ee waanuma gartee ummata kiyyaa kanaa wal qabatu akkuma hin dubbanne ofirratti murteesse ammoo duuba dubbii ofii soogidde ittiin naqachuuf fidanii ila arsiin duraanuu akkasi jedhee eega gubbaanatu mee jalaan na baasi jedhanii fidanii amma namnilleen akka gaafa duraasanii deebisanii ani kun Abu Yaayaa kiyya jireenyi kiyya kun miidiyaarra hoo dhugaa rabbii dubbanne ani kun ka ittiin jiraachaa jiru ka ittiin of dandayaa jiru har'aas boruus miidiyaadha. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر. akkasi reedii kiyya kanaaf deebi akkasi ol dhibee akkasi
akkasi kanaaf ammoo Abu Mu'aaz faalleen dhufanii Abu Yaayaa faalleen dhufanii deebii gabaabduu si qaba. Kana haadha faateetu gaafa duraa ani ofii kiyyaa biraa baafadhe lubbuu intala saniitiif yaaddee jettee akka waan ani gartee intala tana waggaa 3 waliin jiraachaa ture naafi waliin. Biyya ormaallee waliin jiraannee biyya kanallee dhufnee isiin deemtee na daleedee natti fidaan jirtu. Anatu deemee dalagadhee itti fidee jaartii xiyya kana jiraachisaa jira reedi. An ofii kiyyaa biraa godaaneera biraa deemeera lubbuu isiitiif yaaddee jettee warra isii hunda achi ari'aa fidde. Dhageessanii jira keenya. Mucayyoon keessa lubbuutti hin jirtu akkuma isin irratti illee miidiyaa irratti baatee siifi aslii faallee dawwaltee ani hin jiru kunoo waa takka du'aara ka isin hin jette warra naafitti illee dawwalte warri illee achi fiigaa dhufe jechaadha. Bilbila naafi akka isin miiraan warratti hin dawwalle jeetiin fuudhee deemeen guyyaa sana. Sagantaa Usmaayyoo Muusaa jira yaadannoo wanti maal eebba kitaabaa jedhanii. Ani achiin oole warri kunoo manaa dhufanii warri soddaa akka jiranii buqqaanii dhufanii mana ta'anii naa dawwalan. Maali jara keenya si barbaannaa kottu maali waan akkanaati. Akka nuti itti dhageenye naafiin du'aarti kottu nuun jedhani amma kunoo gaafa dhufnu dubbiin umaatii miti walitti isin araarsinee deemna hoota kajuutaati. Warri naafilleen mana ta'anii eeganii galgala gaafan galee ishee araaraaf jennee gatteenye jaanii dubbii xiyyaa fi taadha faatee ta'e irra kaatellee gaafa laalan dubbiin tajaarsaa jaartii akka taatee hubatan jirri. Maal tajuu taate amma warri naafilleen dubbiin teetii fi taadha faatee nagaa tanaaf irratti waan kaateef tanaaf innee taadha faateetti deebina akkami jennaan haati faatillee micayyoo tana ajjeesisuuf deemtanii ani yoo isinillee wanni hin jenne gosattiin iyya micayyoon gosa qabdii jettee iyyiinsallee itti qabdi jechaadha. Asiin nama isii dawwalattee namni dhufee fuudhee jechaadha. Ka amma dubbiin kun miidiyaa irratti illee baasee akka namoonni illee waan ani naafi osoo namni tokko illee nu bira hin jirre gaafan tumadhee ofiifillee hakima geeffadhe yookaan jechallee jeenii takkaa kana jalan deeffati waliin jiraachaa dhufne amata 3 kun har'aan tanatti maaltu ta'ee duba har'aan tana ani naafi gaafuma guyyaa tokkootiin ka'ee ajjeese. Reedi dubbiin akka ta'e ila reedi amma wanti dubbiillee cadhisaa jirruu fi dubbii amma nu mana keessaan si bilbila jenne kadiiri odoo amma micattiin naafiin iyyitee warra achi waamtee naafiin du'aa jira jettee waggaa 3 kana akkiin waliin jiraatanii isiin gartee iyyitee iyyisiiftee kadiiriin maqaa balleessaa jiraatte kadiir aaruu danda'a. Kawaame Abu Yaayaa kiyya naafi osoo hin taane wanni dha naa hubadhu micayyoodha malee naafillee miti akkasitti naa hubadha. Jaran assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naafiin amma maqaa si balleessa. Iyyataan jirtu. Mee Abu Yaayaa sinii qabame inshallah jireenya kee ka waggaa dheeraa biyya kanatti assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. جرنا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أمو جرا كين ريد اللي نيكو مدابي كدا دبي هذا فاضي كوفا يرافوده أنا كدا ولي أبو أكمل جيل نعاف النجرا كين كان اللي أبو يا أبو ماس كان اللي كسين ناقة بدا كدير مي وانا كنا ديما جرا هاتي فاتي سبرة جرتي وانا كنا دعيني أكمل كجورا nama biratti dawwalanii nama alaati naati faatee du'aa irti deem lubbuudha kabijaan osoo arra ijoolleen sanii dhuftee walitti buune lubbuun tijalleen takkaawaa taati takkaanillee arra bakka birarra jira jechuudha. Yoo reedilleen kana keessan beeku jee ammoo namni isiin dawwaltee itti himatte haati faatee du'aa jirti tajuu dhufan jara keenya wal guurratanii jechuudha. Hinduutu inshallah. Kanallee akkasin naa hubadda. Isinirraa deema. Haasoftanii isin dura. Ayyee. Abshir.
ما شاء الله. ما أبو معاذ وانجل أنا دبتني أبو وان معاذ ما جبت. دبين أمان سيناني سي هندي خيسانو خاسرة جرتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإسلام تيني ساشام عركفون أيوه ببارو سنجلا بقس آخنا جيسني اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم بقربين أرومو نقوله أرومو رئيس أرومو إسلام نقوله قالني ربي فاتو هندي خيسان كاسرة جرتن ملكينيس ريديس كاديريس en hunda keessan wal beena jara keenya buyaayaas hunda keessanuu wal beena en haadha manaatis naafis wal arguu baanullee hunda keessanuu waluma beena galanni rabbiif haa ta'u kallattii biyya adda addaa qubannuus kutaa adda addaa irraa dhufnus islaamummaa qabna afaan nuti dubbannus tokko nabiyyi nuti hordofnus takka jara keenya sooshaal miidiyaa kana nama sadii jira tokko ajandaa namaa uumu tokko ajandaa ibidda itti qabsiisu tokko gartee araara nagaa buusu. walleessu hiriyoota adda diiguu kutaa namaa waliin buusuun arraa miti itti muffaa jirti. Ka keessaan bultiin diigamaa jirtu hedduu jara keenya.